Madaamintoo firiizii qolloftee deemtee yeroo manaa baatu. Madaamintoo yeroo manaa baatu appilii lakkoofti, muuzii lakkoofti. Akkasumallee nyaata naaf hin kennitu jedhanii baay'ee dubbatu jechuudha ijoolleen keenya miidiyaa kanarratti. Garuu sababni kana ta'eef maaliin ni laata jennee nuti of gaafannee beeknaa dhugaa dubbachuudhaaf nuti obboleewwan koo. Jarri sababa tokko malee waan akkanaa kana hin godhan. Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa kanarratti wanta nama barsiisu yookaan immoo nama waa tokko irraa hubachuu danda'u hojjedhaa waan nama saalfachiisu. Gocha namni tokko godheen nama meeqa wanta maqaan badu shamarran biyya Arabaa jedhame shamarran hunda maqaan kan ittiin badu hin godhina obboleewwan koo shamarran biyya Arabaa jechuudha. Wanti kana jedheef maaliin iseetan? Ashama harka fuunii kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii masiiniitu jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Anis nagaa kootii galanni waaqayyoodhaaf yaa ta'u jechuudha. Akkasuma egaa warroonni mana kootiif haaraa taatan sabskiraayib gochuun dagatinaa. Warroonni maatii naa taatanii jirtan immoo laayik sheer godhaa viidiyoo kana jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Nuti yeroo miidiyaa kana fayyadamnu waan nama barsiisu, waan wayii namni waan wayii irraa hubatu osoo hojjennee bareeda. Waan nus fayyadu, waan dhaloota boruuree fayyadu jechuudha. Maaliin iseetanii amma duratti miidiyaa kanarra yeroo deddeemu intala wayiin arge jechuudha. Intalli kun maaloo gooti bareeda. Uffata bal'aa uffattee gara jalaatiin ofiitee wanta ishiin keessa ishee kanatti hin guuriin hin jiru dhugaa dubbachuuf. Asiirii jettumoo, buskuutii jettumoo, maal jettumoo waanuma bakka waan firiijii zaraftee baate yookaan immoo waanuma mana jalaa zarafteetu manuma san keessa uyyuu baqattu fakkaate dhugaa waaqayyo. Akkasitti takka dugda duuba, takka fuula fuulduraan, takka bukkeedhaan of keessaa gadi guurti. Asiirii, buskuutii maal nama xoorinata deemuudhaaf boombiidhaan of xaaxaqee kee fakkaatti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kana jechuun amma intalli kana nama meeqatu arga? Araboota meeqatu arga? Isinii galee hunduu akkasuma isa mana keenya akkana gochaa oolu, mana keenya edaa nuti itti amannee itti gannee kan deemnu edaa isaan akkanatti itti taphachaa itti camallaqaa oolu edaa jedhanii yeroo tokko maaliif araboonni hammaatan hin jedhina. Yeroo kana gaariin irree hammaachaa jiru dhugaa araboonni. Egaa kana yoo ilaalan jechuudha dhugaa rabbiitiif jechuudha. Yeroo tokko isaan nama badoota jechuu miti. Nuti dursa nuti nama akkamiiti? Nuti maal gochaa jirra? Hojiin keenya maal fakkaata jechuu qaba. Fuula miidiyaa duratti amma intalli waan kana gadi fiddee akkanatti agarsiisuun ishii maal akka namni irraa baratuuf, maal akka namni irraa hubatuuf, barumsa maal dabarsuu barbaaddeeti jedhama. Osoo immoo miidiyaa kana amma araboota meeqatu arga jechuudha. Yaa araboonni sa'aatii 24 sooshaal miidiyaa kamiyyuu ni fayyadamu jechuudha. Madaamni isheellee arguu baattu namoonni hiriyoonni madaamii sanii ishee yookaan immoo maatiin ishee maatiin madaamii sanii ilaaluu danda'u guyyaa wayii arguu ni nafu jechuudha. Isinii galee miidiyaan wanta dhoksu hin qabu guyyaa dheeratu malee jechuudha. Amma akkana ta'uun maali? Akka nama bakka biyyarraa dirqiin itti bu'ee biyya ofiitti midhaan arganii beennee waa tokko bakka dhugaa waaqayyo kanatti koo yeroo tokko Itoophiyaan miskiina nyaata hin qabani, midhaan hin qabani, haraam nuun jedhu akkanatti. Akka biyya keessan isaan amma fakkeenya tiividhuma keessatti akkana yeroo jennuun haraam miskiini akka biyya keessaniiti isaanis miskiini midhaan hin qabani. Rakkatanii akkas anaanillee naa jettee beektiniitiin tiyya gaaf tokko dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf jechuudha. Bakka xiqqeessanii gadi nu aansanii nu ilaalu beektu maaliif tokkoffaa nuti of xiqqeessaa jira jechuudha akka ta'aa jirutti. Amma wanti kun baay'ee nama saalfachiisa. Nullee shamarran biyya Arabaa mana madaamii keessa jiru nu saalfachiisa. Akkana godhaa ooluu edaa jedhama. Maaliif maqaa shamarra tokkootiin maqaa shamarra biyya Arabaa hundi bada. Shamarri biyya Arabaa tokko yoo garaatti baatte shamarri biyya Arabaa hunduu salphattuuwwan kana jedhaniitu hunduu quba nutti qabu jechuudha. Hunduma keenyatti. Isheen takka yoo gadi baatee qullaa miidiyaa irratti postatamte ayyaa carraa shamarran biyya Arabaa sammuu isaanii koo qaboodha homaa hin beekani. Hunda keenya jechuudha. Ilaala.
Kanaaf intalli kunis amma hunduu akkasuma jedhu. Araboonni dursa saraatanyaa isaanii waliin irree gaarii walitti ta'an akka isaanitti jijjiiraman akka isaan itti hammaatan maaliif firiijii qollofatanii deemuu jedhu. Ani yeroo tokko tokko tiyya koo firiijii qollofattee deemti, yeroo manaa baatu barraada qolloftee deemti, muuzii lakkooftee deemti, aappilii lakkooftee deemti. Intolchi danda'uun baga lakkooftee dhugaa waaqayyootiif ijoolleen keenya baay'ee tokko nama aarsu quufa hin dandeenyu yeroo tokko tokko beektu namoonni tokko tokko amma intalli kun mana xiqqoo jara wajjin amala gaarii walitti qabdu jechuudha. Kana amala ishii bareeffattee hojjetattee gara biyya ishii garuudhamoo gana waan jaraa firiijii keessa waan jiru hunda akka nama zarafee mana namaa zarafee bahu gadi guurteef miidiyaa fuulduratti zaraggafti. Maaluma akka irraa dhalli namaa irraa baratuuf, maal akka namni irraa hubatuuf dhugaa waaqayyoo obboleewwan koo miidiyaan kun namni waan nama barsiisu tokko irratti yoo nama barsiisa jennee yaanu tokko namaaf dhiyeechuudha. Yoo hin ta'u immoo itti dhiisudha bakka. Namni akkamitti waa gaarii dhiyeecha jennee namoota waa gaarii fuula miidiyaa kanatti fayyadanii namoota barsiisan ilaaluu qabna dura wantoota namni dhiyeessan waan gaarii yoo ofii keenya wallaallee jechuudha. Innaa baay'ee tokko na ajaa'ibesi baay'ee tokko na aarses jechuudha hojiin intala kanaa jechuudha. Kanaaf egaa yeroo baay'ee saraatanyoota biyyoota garaagaraa keessa illee adda godhanii nuti bakka ilaalcha gadi aanaa nuuf qabu jechuudha. Araboonni garuu dhugaaf akkasitti nu ilaalanii jedhanii beektu. Amma Filipiinii, Indooshiyaa akkasumas immoo maali maqaasaa Paakistaanii warroota kana Bangaalee minaamina kana akka keenya kanaa miti amma ofeellee ta'u akka keenya ilaalcha nuuf qaban hin qabaniif jechuudha jarri. Garuu nuti yeroo tokko numatu bakka nuuf hin taane of keenya maaf akkasuma taasisanii jenna dhugaa waaqayyootiif jechuudha. Intalli kun amma ani maaluma akka ishiin barsiisuudhaaf gadi baaste maaluma osoo jarri ishii kun arganii maal akka ishiin jedhan ana dhugaa baay'ee tokko na saqaxxaxisiniin jedha yeroo ilaalu jechuudha. Ani miti mukaan waan biraa dhiisatoo fuuluma kiyya kana maaksii kan dibachuudhaaf baay'ee tokko sodaadha. Miidiyaan kun guyyaa wayii ture jara kana biraa waan nuyi goonu hin ga'a jechuudha. Sinigala kanaaf waan goonu hunda waan tokko gochuun dura itti yaadu. Boru balaa nutti fidaa laata. Boru miidhaa nutti fidaa laata jennee adda baafannee hubannee beekuu qabna obboleewwan koo. Sin jenneetuma miidiyaan kan nama hundaati. Miidiyaan walqixaa itti fayyadamna. Namni kamiyyuu walqixxeedhaan itti fayyadama jettanii waan hin taane fiddaniitoo hin zaraggafina. Dhugaa waaqayyootiif jechuudha. Maqaa shamarran Arabaa biyya Arabaa namni tokko waa wayii balleesse hunduma keenya walitti damasasanii kan nu cafallaqanii jechuudha. Kanaaf ammas ayyi jedhu Arabni osoo argite hundi isaanii akkasuma Itoophiyaan nun jedhu. Akkasuma immoo osoo takkamuu waa wayii taate dubartiin biyya Arabaa akkasi. Isheen akkasii osoo hin taane shamarran biyya Arabaa akkasii isaaniidha. Malee nama tokkicha san keessaa baasanii miti hunduma keenya jechuudha. Kanaaf waan hin taane hojjechuun gaarii miti. Dhugaa waaqayyootiif. Ani kun namni yoo nyaachuu barbaade fudhattee haa nyaattu. Namni miidiyaa fuuldura taa'ee nyaatu ni jira. Laayivii irra taa'anii haasa'aa akka nyaatan hin jiru. Siraata qaba garuu wanti hunduu adabbii qaba jechuudha. Isinii galee garuu intalli tun akkasii miti. Waan adabbii hin qabne, waan nama waa hin barsiisne, waan waa tokko namni irraa hubachuu hin dandeenye tokko osoo fudhattee akka dhala namaatitti kan dhugdus waan dhugdutti birciqqootti hicattee kan nyaattus saanirra godhattee teechee nyaachaa dhugaa osoo haasoftee homtuu ishiin dhabu. Maaliif namni hin nyaanne hin jiru. Kinoo miidiyaarra taa'anii nyaachaa taphachaa kolfaa dhugaa seeran waan haala gaariidhaan namni irree boruudaa akkasii anis jedheetoo ilaalee namarraa waan wayii fakkeenya wayii argatee barumsa wayii jechuudha. Amma biyya irratti galanii warri laayivii irra taa'anii nyaachaa dhugaa jiran kun ayisuu abshir isinis boru biyya keessanuu dhuftan akkana jedhanii kuni barumsa nuuf jechuudha. Akkasuma immoo asuma mana ormaa kana keessallee ta'e seeraan adabbiidhaan waan haala bakka barbaachisaa ta'e taanii yoo nyaatan
Uumamoti hiriyoota koo nus har'a akkanatti kophaa keenya teenyee akkanatti waan akkanaa fayyadamaa jirra akkanatti akkas taane boru biyya keenyatti gallee maatii keenya wajjin akkas inni sunuyyuu hafu akkuma namaatitti fudhattee teessee nyaachaa osoo haasofte nama naffasisu. Garuu dhugaa waqii takkaasiin guurti takka maal jedhama kuniyaa. Ani koo waan maachite jechuun sun taane firiijii qullaatti hambisuu osoo hin taane koo bakka waan mana san keessa waan jiru hunda firiijii keessa jiru bakka saamtee baqattu fakkaatti dhugaa waaqayyooti jechuudha. Kanaaf waan gaarii godhaa dhugaan isiniin jedha obboleewwan koo waan borutti affartan jechuudha. Kanaaf hin beeku dhugaa waaqayyoo yeroo tokko tokko natsaannatis yoo argatan ijoolleen keenya tokko biyya Arabaa kanarratti waan gaarii nama hin barsiisan warroonni akkasii warri jara wajjin xiqqoo jarri gaariitti ta'anii natsaannatii qaban kun waan gaarii nama hin barsiisan waan hin taane tokko bakka keessa galanii waan hin taane jechuudha. Nama rakkina keessa jirutu waan gaarii nama barsiisa dhugaa dubbachuudha jechuudha. Kanaaf egaa hin beeku dhugaa waaqayyootiif waaqayyoon hunduma keenyaaf libboonaa kennu garuu baay'ee tokko nagaarramte intalli kun jechuudha. Video kan egaa like share subscribe gochuun dagatinaadha. Videoon kee kana fakkaataa. Ciao.